abdiin baay'ee miidhame konkolaataatti seenee dhiiga baay'eetu irraa ba'e akkasuma rukutamee erga ka'ee dhiigeetti achi namni dafee san fuunee ture akkasuma immoo jisii jalattidha kan inni rukutamee bakka namni nama argu miti konkolaataa lafa jala deemudha kan rukutee daandii gubbaarra osoo ta'eeti dafee dhaqqabama ture achitti mootoraan kufee namni ol isa qabu dhabamee mootora waliin kufee miidhaa baay'ee miidhame qaamni isaa akkuma argaa turtan iji isaa tokko hin mul'atu fuulli isaa akkam akka ta'e egaa isinitti mul'ata jedhee yaada baay'ee tokko ciccitee baay'ee tokko miidhamee waa hundaafuu gaa rabbiin fayyaataa guutuutti isaa deebisuun jedhaani gama kiyyaanii garuu immoo yoo dhugumanuuf jecha kan miidhaa kana miidhamu ta'ee kana booda nutis isa bira dhaabbachuun innis nu bira dhaabbatee egaa akka obbolummaatti akka obboleessaatti akka islaamaatti wal bira dhaabbachuun dirqama keenya ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaaf hordoftoota keenya nagaan kiyyaanni kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabuun isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya gidduu kana isinirraa badeen jira kaameraa waraabuun naaf hin mijanne haalli bakka ani jirullee baay'ee mijataa miti. Kanumaaf jedhetan isinirraa ture namoonni hedduun karaa keessatti na barreessitanii gaaffii adda addaa na gaafachaa turtanii garuu akka yaadetti waan naaf hin mijatinii fi isin dubbisuu hin dandeenye garuu galata rabbii anillee haga yoonaatti nagaaman jira ta'u malee viidiyoo tokko argeen ture amma silaa ol ba'uuf hin turre sababa viidiyoo abdii tokko argeefin nagaa isin gaafachuu dhufe. Egaa akkuma beektan jechuudha abdiin yeroo ammaa kana haala hammaataa keessa jira deemeen magee barbaada jedhee kaameraa of dhoksee akkasumas immoo hordoftootatiyyuu mul'atinaan jedhan jedhee akkasitti kaameraa dhokfatee dhokatee osoo deemuu mootoraan konkolaataatti galee rakkoo cimaa keessa seenee baay'ee miidhame haala inni keessa jiru baay'ee ulfaataadha yeroon viidiyoo isaa laalee ture jechuudha viidiyoo wayii waraabee ture. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko ciccitee dhume qaamni isaa mootorri konkolaataatti seenee konkolaataadhaan rukutamee akkasuma bakka hedduu hodhamee argaa turtanatti fakkaata fuula isaarrallee maal akka ta'aa ture gaafa duraa yoo inni dhufu anatu jalaa goree dhokatee ture garuu dhufee manaa dhabee kaameraa osoo waraabin ammoo ofirra deebi'ee ani mana ijoollee mana nama biraan seenee gaafa sana jechuudha amanuu dadhabee yookaan nama biraa natti fiduu danda'a yookaan na miidhuuf deema hin beekamu isa jedhuufan amanuu dadhabee jechuudha garuu alaa kulli haal adeemsa isaa rabbumatu beeka maaliif akka inni deemu ani waan hin quba qabu tarii nuuf yaadee numa bira dhaabbachuuf ta'ee fi innis immoo tarii akkuma warra kaanii nu miidhuuf ta'e sanaan waan hin quba qabu rabbumatu beeka haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf abdiin haala rakkisaa keessa jira yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf baay'ee haala rakkisaa keessa jira baay'ee miidhamee jira akkasumas illee haasawaa isaa waan dhaggeeffadhu mageetti sheernaaf godhaa waan akkasii dubbataa ture. Ani bakka hin jiru tasgabba'aa waan hin taaneef baay'ee bakka hin jiru kana mul'isuu hin barbaanne kanaafan jidaara irratti isinii waraabaa jira viidiyoo osoo ani jechuudha tarii akkuma kanaan duraa yoon nama kana amanee dafee kanan itti siqu ta'e tarii miidhaa biraan irraan geessisuu danda'a hin beekamu isa jedhuufin jalaa dhokadhee ofirra deebisee inni immoo yeroo ammaatti na komataa jira natti fakkaata yookaan bakka jiru sanarraa ka'ee mageen gara koo akka dhufu jedhaa ture ammas immoo waan tokkollee an of duuban deebi'u miidhamullee deemee barbaaduun dhiisu ijoollee kana hunduma isaaniiyyuu akka isaan bilisa ta'an nan godhaa jedhee haasa'aa ture haasawaa isaa keessatti egaa keessa namaa kan beeku rabbu maalaa kulli haal hundaafuu erga inni haga kana hunda miidhame yookaan egaa tarii nuuf yaadeedhuma ta'uu danda'a tarii obbolummaadhumaaf jechuu danda'a hin beekamu obbolummaadhumaaf akkas ta'uu danda'a hundaafuu du'aa keessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada
inni ana qofaaf osoo hin taane kan inni yaadaa ture magee baasee ka'ee ergan magee bakka nagaa tokko kaa'ee jedhee akkasuma Yusuufaallee akka jarri achi keessaa ba'anii gara kana dhufanuun godhaa jedheeti kan inni dubbataa ture. Abdiin viidiyoo isaa irratti yeroon dhaggeeffadhullee akkasitti dubbataa ture. Baay'ee amanuu na shakkisiise. Baay'ee bilbilallee yoonni bilbila irraa kaasaan turre maaliif hin beekamu tariitii akkuma kaleessa namoota baay'ee amannee miidhamaa turre har'a tarii inni kunis akkuma isaanii ta'ee nu miidhaa laata isa jedhuuf amanuu waan hin dadhabeefi baay'ee ittiin dubbachuu hin dandeenye. Egaan yeroo ammaa kanatti hundaafuu ani nagaan jira. Alaa kulli haal Yusuuf Fayi akkasuma abdiidhaallee du'aa akka gootanuu du'aa keessaniin akka bira dhaabbattanuu viidiyoon isaa akkuma argaa turtan wallaahi waan baay'ee ulfaataadha, waan baay'ee nama dhukkubsu haala inni keessa ture isinitti mul'ata jedhee yaada. Ol ba'ee dubbatee ture viidiyoo isaa gabaabsee dubbatee ture hin danda'u waan ta'eef bakkuma ciisu ciiseetu haga dubbatu waa xiqqoo dubbatee garuu waa hundaafiyyuu akka rabbiin fayyaa isaatti isa deebisuu du'aa godhaafi amma yeroo teenya ilaallu rakkoo keessa osuma jirru ofii keenya rakkachuu filanna yeroo hedduu osoodhuma rakkoo keessa jirru rakkoo namni rakkoo keessa seenuu immoo garaan keenya hin danda'u. Uma hundaafiyyuu nuuf jecha yoo kana mudate yoo qulqullummaadhaan deemaa jiraate abdiini rabbiin fayyaasaa guutuutti isaa deebisuu madaasaa rabbiin dafee isarraa haa fayyisu akkasuma jenneetu rabbiin kadhannaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yoo rabbi jedhe immoo akka inni karoorsaa jirutti akka inni dubbataa jirutti magee asii gara koofidee ka'ee sana booda immoo Yusuuf illeen rakkoo sana keessaa ba'uu qaba. Ijoolleen rakkoo sana keessa jiran hundumtiyyuu achi keessaa baafamuu qabu. Asiin ga'ee jennaan akka jarri sun warri siirii godhan sun akka jarri dhufanii bakka kana dhufanii akka jarri nama tokkollee tuquu hin dandeenye nan taasisa. Akka qaama mootummaattis nan beeksisa jedhee waan baay'ee dubbataa ture abdiini. Yoo rabbiin kan dhugaa taasisu ta'e tariitii rakkoo fi gidiraan yeroo dheeraa ijoollee keenya mudate nu guutuu keenya mudatee nu rakkisaa jiru kun tarii furmaata argachuuf adeema hin beeknu. Rabbiin waa hundaafuu oolee bulullee hagam nurra turullee tarii rabbiin furmaata nuuf laatuuf ta'uu danda'a hin beekne. Waa hundaafiyyuu du'aa keessaniin bira nuuf dhaabbadhaa isiniin jedha. Abdiin baay'ee miidhame konkolaataatti seenee dhiiga baay'eetu irraa ba'e akkasuma rukutamee erga ka'ee dhiigeetti achi namni dafee san fuunee ture. Akkasuma immoo jisirii jalattidha kan inni rukutamee bakka namni nama argu miti. Konkolaataa lafa jala deemudha kan rukutee daandii gubbaarra osoo ta'eeti dafee dhaqqabama ture. Achitti mootoraan kufee namni ol isa qabu dhabamee mootora waliin kufee miidhaa baay'ee miidhame. Qaamni isaa akkuma argaa turtan iji isaa tokko hin mul'atu. Fuulli isaa akkam akka ta'e egaa isinitti mul'ata jedhee yaada. Baay'ee tokko ciccitee baay'ee tokko miidhamee waa hundaafuu gaa rabbiin fayyaa isaa guutuutti isaa deebisuun jedhaani gama kiyyaanii. Garuu immoo yoo dhuguma nuuf jecha kan miidhaa kana miidhamu ta'ee kana booda nutis isa bira dhaabbachuun innis nu bira dhaabbatee egaa akka obbolummaatti akka obboleessaatti akka islaamaatti wal bira dhaabbachuun dirqama keenya ta'a. Kanaaf bakkuma jirtanii warri kaleessa dheengaddaa nu waliin taatanii yaada kanarratti nu waliin dhiphataa turtan jabaadhaati ammallee du'aa keessaniin nu biraan hafinaa isiniin jedha. Alaa kulli haal andeemee ilaaluun naam jechuu baatuyyuu abdoo bilbilaan illee dubbisee nan gaafadha nan jajjabeessa aga tokko. Egaan inni baay'ee qaamni isaa baay'ee cicciteera. Bakka tokko lama miti bakka inni citee miilli isaa kun qaamni isaa bakka humti hin citee hin jiru. Fuula isaa qofa miti harkaa fi fuula qofa bakka uffanni irra hin jirre qofatu isinitti mul'ate. Bakki kaanillee akkasumatti baay'eedha jechuudha kan ciccitee dhume. Akkasitti jechuudha namtichi konkolaataa itti galchee akkas isa godhee ture sun immoo harkaa miliqee ni badee barbaadamee dhabamee
akkasitti abdoon jechuudha baasii kana hundumaayyuu lubbuu isaa hambisuuf jecha namoonni itti dhiyaatan itti siqanii isa gargaaranii akka inni yaalamu taasisanii isaan hunduma isaaniitiinis galatoomaa jennaanii kanaan jechuudha akka rabbiin fayyaa isaatti isa deebisee nagaadhaan nuun wal argisiisu du'aa nuuf godhaa isiniin jenna hordoftoota keenya bakkuma jirtan maraa'e alaa kulli haala kan viidiyoo isaa ilaaletti baay'ee garaana nyaate dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko miidhameera baay'ee garaa nama nyaata egaa mokoramuun sunnaadha akkuma adeemsa keessatti nuti kaleessa anis kaleessa gaafa Yusuufaa barbaachaa fi gaaratti itti deemee itti dabalamuu maalta kanarra ga'aa ture ni beektu innis immoo kunoo abdiin guyyaa muraasa keessatti erga tumsa nu gochuu eegaluu irratti guyyaa tokko deemee na barbaade akka deebi'ee na dhabee deebi'ee ni beektu guyyaa jalqabaa na argee guyyaa lammaffaa na fuuchuuf deebi'ee na dhabee anis immoo hordoftoota kiyya isinumatu bakka hedduudhaa bilbiltanii itti mul'atin naan jettaniennaan dhokadhuutii waan inni hojjetu laali naan jettaniennaan jalaa dhokadhe akkasitti jechuudha amma inni immoo yeroo sadaffaa deebi'uu irratti balaa konkolaataatiin rukutame haala miidhaa cimaa isa mudateen haala hamtuu keessa jira bakkuma sana ciisee dubbachuu danda'a achi ol ka'ee waa dubbachuun haasa'uu hin danda'u du'aa keessan godhaa fi bira dhaabbadhaan isiniin jedha ani immoo sababni isinirraa badee fi akkasuma dhimma tokkoof iyyuu osoo hin taane bakka hin jirus kaameraanis waraabuun naa mijachuu didee haalli keessa jirus tasgabbii waan dhabee fi kanumaadhaan isinirraa badee amma immoo kunoo isinitti deebi'ee jira isiniin jedha hordoftoota kiyya